Akka moltan daawwattoota F5 dam oduun gaggabaaboo sa'aatii kanaa isinitti himnam oduu jalqabaatti dabaram. Manni marii bakka bu'oota uummatootaa yaa'ii addaa tokkoffaa marsaa jaffaa waggaa tokkoffaa guyyaarraa geggeessaati jira. Yaa'ichi pirezidaantii Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaadhaan Saalawarqim Zawudee fulbaana 24 bara 2014 mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshiniin yaa'ii idilee waloo geggeeffame irratti haasaa saaqiinsaa taasisan hordofee deeggarsa mooshinii dhageeffataati jira. Dabalataanis murtoo wixinee labsii raawwii fi aangoo miseensota hojii mootummaa federaalaa qoratee ni raggaasisa. Dhumarrattis muudama ministeerota raggaasisuudhaan yaa'ii addaa isaa ni xumura. Dhaabbanni godaantota addunyaa Itoophiyaa keessatti namoota miiliyoona 1.8 qe'ee isaanii irraa buqqaaniif da'oo dhiyeessuudhaaf doolaara miiliyoona 21.1 akka isa barbaachisu beeksise. Lammiileen naannoo Tigraay, Amaaraa fi Somaalee irraatii buqqaan wayitii ammaa kanatti buufataalee da'oo keessaa fi manneen namoota dhuunfaatti daatanii jiraniif bakka da'oo qopheessuudhaaf baasii doolaara miiliyoona 21.1 akka isa barbaachisu dhaabbatichi dubbateeti jira. Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti hordofee namootiin buqqaan 233 olii fi buufataaleen 53 keessatti deeggarsi taasifamaa jiras jedheetti jira. Buufataaleen kunniinis kan kanaan duraarraa manneen barnootaa turanii fi amma gara bakka da'oo baqattootaatti geeddaramuu tajaajila kennaati jira. Buqqaatonni irra jireessi dirreerraa buluu fi dirqamuu ragaan dhaabbata godaantota addunyaadhaan Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Kana malees baajanni buufataalee kanneen keessatti nyaata, bishaan, wallaansaa fi tajaajilawwan bu'uuraa kanneen biraa dhiyeessuudhaaf ooluun dhumaa jiraachuu dhaabbatichi dabalee himeetii jira. Dhaabbanni godaantota addunyaadhaan buqqaatotaaf da'oo waloo manneen fincaanii fi bakka nyaatatti bilcheeffatan waloon akkasumas kutaalee tajaajila kanneen biraa ijaaruudhaaf deeggarsi akka isa barbaachisu beeksiseeti jira. Dhaabbatichi deeggarsa maallaqaa barbaachisaa yoo argate da'oowwan nageenya isaaf eegamanii fi tajaajila gahaa ijaaruu akka danda'us ibseera. Gaaffii deeggarsa maallaqaa adda durummaadhaan kan hoogganu dhaabbata godaantota addunyaa Itoophiyaa yogguu ta'u, Komishiniin olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi ejensiin baqattoota mootummoota gamtoomanii buqqaatotaaf deeggarsa kennaati jira. Oduuwwan gaggabaaboo maddeen biyya alaatii argannetti yogguu dabarru ammoo dhaabbanni oomisha konkolaataa Teelaas hojjetaa isaa duraanii gurraacha ta'e kan warshaa Firoon keessatti hojjetaa tureerra loogii akka hin qaqqabne ittisuu dhabuu isaatiin doolaara miiliyoona 137 akka kafalu ajajameetti jira. Oingdians bara 2015 fi 2016 gidduutti hojjetaa liiftii kan ture yogguu ta'u bakka hojiitti loogiin sanyummaa irratti xiyyeeffatee ragaa turuu isaa manni murtii federaalaa San Firaansiskoodhaan mirkaneesseeti jira. Oyin akka jedhutti hojjettoonni gurraachi warshaa kana keessatti arrabsoo jibba sanyummaa akka irra ga'uu fi barreeffamni jibba sanyummaadhaan manneen fincaanii irrattis barreeffamanitti jiru. Himataan Oyin kana hojjettoota Afrikaa Ameerikaa guyyaa guyyatti jibba sanyummaa isaan irra ga'uu fi Oyin Afrikaatti deebi'ee jedhamee hojjettoota kaaniinis arrabsamuun isaa ibsa. Teelaas nama fuulduratti akka dhaabbata fooyya'aa fi ammayyatti mul'achuu isaa haleellaan hojjettoota isaa Afrikaa Ameerikaa irra ga'u dhoksuudhaafis jedhama. Dabaluudhaanis bara 2015 fi 2016 keessatti nuti guutumaan guututti sirriin turre ammayyuu muudaa qabna. Ta'us garuu amma waggaa 5 keessatti geeddarameetti jira jedhu. Dhaabbatichi gartuu hariiroo hojjettoota dabalee komii ka'uu qorachuu fi Teslaas keessatti walqixxummaan akka jiraatuuf hojjechaa jiraachuus ibseeti jira. Dhaabbata Teslaas Ameerikaa keessatti hooggansa keessatti hojjettoota gurraachaa 400 qofa yogguu ta'an guutumaan guututti ammoo 10 akka ta'e gabaasni muddee maxxanfame ni ibsa jechuun BBC'n gabaaseeti jira. Oduu gaggabaaboo xumuraatti yeroo dabaru fakkiiwwan qubeessaa fi halluudhaan kaafame dorgomaa bunyaa beekamaa Muhammad Ali caalbaasii doolaara miiliyoona 1tti siiquun gurgurame. Hojiiwwan aartii 26 ta'an kun mana caalbaasii Bohong New Yorkitti argamutti kan gurgurame.
Hojiiwwan fakkii isaa keessaa inni sit like bin yookiin ammoo akka kennisaatti hiddu jedhu doolaara 425 kan gurgurame yogguu ta'u gatii yaadame dachaa 10 caalutti gurgurameetti jira. Muhammad Ali atleetiksii maqaa guddaa qabu yogguu ta'u walloo fi rogeessas kan turedha. Hojii aartii keessatti garuu badaa kan hin beekamnedha. Manni caalbaasii Bohem fakkii atleetii kanaa kan bite Muhammad umrii isaa guutuu fakkii kaasaa tura jedha. Abbaa isaa ogummaa wal fakkaatu qaban irraa baratuusin boodarra garuu barnootaan gabbifateera jedha. Hojiiwwan aartistii waan inni jaalatu booksii, mirga namoomaa, amantaa, nagaa addunyaa fi dhala namaa tajaajilu ibsu jechuudhaan Bohemitti daayirektarii addaa uummataa kan ta'an Helen Hel dubbatanitti jiru. Hojiiwwan aartii Muhammad Ali kunniin hiriyaa isaa Roding Hilton Brow walitti qabamuun akka inni jedhutti fakkiiwwan jalqabaa hiriyaa isaa Bostonitti bara 1977 kan kaasedha. Fakkiin Sit Like Bin jedhamu yeroo fiilmiin Freedom Road in Mississippi jedhamu bara 1978 waraabamee kaasee yogguu ta'u walaloo guutuu atleetii kanaa hojiiwwan fakkii kanaa wajjin jiras jedhameetti jira. Fakkiiwwan halluu diimaa, adii fi cuquliisaan tolfame barreeffama I love you America jedhu doolaara 150,000 gurgurameetti jira. Fakkiiwwan amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa wal bira qabuudhaan kan bara 1967 kaafame immoo doolaara 24,000 argamsiiseetti jira. Muhammad Aliin bara 2016 ganna 74 dhukkuba sammuu isaa keessatti uumameen lubbuun isaa addunyaa kanarratti kan darbe. Kopileen FIB afaan ammoo itti fufuun ana boomaa qaasoon turim yeroo gaarii qabaadha.